Yoyyaa harka fuunee ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo guyyaadhaa Oromiyaarraa nu dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya har'aatiin odeeffannoo gaddisiisaa gochaa suukkaneessaa Oromiyaa keessatti guyyaadhaa raawwatame kan nama ta'u keetuu si jibsiisu gochi Oromiyaa keessatti raawwatame. Odeeffannoo san guutuusaa ragaa wajjin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Odeeffannoo keenya kana qofa miti odeeffannoo biroos waan qabnuuf odeeffannoo keenya hamma xumuraa dhaggeeffadhaa laayikii fi sheerii tuquu hin dagatinaa. Namoonni jiru miidiyaa haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya asumaan gara odeeffannoo keenya isin dabarsina. Haleellaa aanaa noonnootti eda raawwatame namoonni nagaa 22 ajjeefamuu jiraattonni himan. Haleellaa godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo ganda haloo dinniqeetti eda halkan hidhattoonni faannoo ofiin jedhan raawwataniin namoonni nagaa 22 ajjeefamuu dhagahame. Deeggartoonni humnoota finxaaleyyii faannoo tibbana miidiyaa hawaasaa uummata Oromoo fixaa jedhanii dhaadataa turan. Jiraattonni yaada isaanii kennaniin haleellaa kanaan namoonni 3 madaa'uu hospitaala jiraachuu himan. Namoonni 3 kan biraa immoo garee hidhate kanaan ukkaanfamuu himu jiraattuun. Haleellaan kun eda onkololeessa 19 bara 2025 halkan naannoo sa'aatii 3 akka raawwatame himu maddeen. Hidhattoonni mana maatii hedduu seenuun bifa jumlaa suukkaneessaa ta'een fixaa turan jedhan. Miseensi maatii tokko guutuutti akka ajjeefamanii jiran himu jiraattoonni. Dhukaasni hanga halkan sa'aatii 6tti kan ture yoo ta'u qaamni nageenyaa hanga sa'aatii sanaatti birmatee hin jiru. Sa'aatii 6 booda raayyaan ittisa biyyaa bakkicha qaqqabuu ibsan jiraattoonni. Guyyaa har'aa reeffi namoota dhumanii bakka bakkaa walitti qabamee awwaalamee jira. Hidhattoonni haleellaa kana raawwatan naannoo Dugaleessa Itoophiyaa jedhamu godina Guraagee aanaa Abshaagaa maandheeffachuun irra deddeebiin haleellaa akka raawwatan himu. Bakki maandhee isaanii aanaa ammayyaa aanaa noonnoo fi magaalaa walqixxee gidduutti argama. Hidhattoonni kunniin gidduu kanatti haleellaa raawwachuun ajjeesuun gama namoota nagaa ukkaamsuu saamuu hawaasa naannichaa bahaagala dhorkanii jiru jedhu jiraattoonni. Godinoota aanaa noonnoo garagaraatti waggoota darban haleellaa jumlaa fi suukkaneessaa akkasii raawwachaa turuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadata. Mootummaan gareen kun dhiyeenya irratti duguuggaa suukkaneessaa irra deddeebiin raawwachaa jiraachuu osoo quba qabu nageenya uummataa tiksuu hin dandeenye borus dabareen yaaddessaadha jedhu jiraattonni yaada isaanii kennan. Taatee kan ta'e kaleessa galgala keerraa waqtii sa'aatii 3ti. Sa'aatii 3tti galanii dhukaasni dhukaa ture. Meeshaa guddaa dhukaa ture. Meeshaa akka bireenii isnaayiperii meeshaa guddaadha. Namoota hamma kaan qalanii kaanis fudhatanii deemanii walii galame jechuudha. Namni hanga ammaatti awwaalamee jiru jechuudha. Toora hamma 27 egaa namoonni fudhatan ammoo nama 4 akkasii. Hanga ammaatti illee garuu kan madaa'e ni jira. Garuu gochuu kanneen sadarkaa itti namni baay'ee nama gaddisiisa. Kan qaalamee jira, kan harkallee walitti hidhanii jechuudha. Daa'imaa fi haadholiidha beektee kanatti hedumee jiru kun. Noonnoo keessaa halluu dinkii ganda halluu dinkii jedhamu keessatti ganda halluu dinkii jedhamu keessa qophaa'anii tuma gargara sa'aatii 3 kanatti information fudhatanii sa'aatii 3tti raawwatanii. Isaan keessoon ta'anii garuu immoo abashgeedhuma waradaadhuma kana da'oon isaanii achitti gocha kana garuu yeroo hedduu deebi'anii raawwachaa turan yeroo darballee akkasumatti naannoo guddaa irratti illee raawwatanii turanii. Qaamni nageenyaa gara mootummaatiin illee erga wanti ta'ee booda erga hawaasni dhibee booda erga jaalatee illee baqattee booda dhufanii lubbuu hamma isaan ga'uullee bakka oolchuu hin dandeenye maal godhani. Ani akka yeroo tokkotti galgaluma innas madeemee gara yeroo deemnu mana tokkotti jechuudha maatii nama tokko obboleessa tokko duwwaa irraa himanii haadhaa abbaa manaatii daa'imaa iddoo tokkotti kan du'anii jira akkasuma jechuudha kan ilmaan barataa yuunivarsiitii qabaqaa jechuudha isuma gidduu kana deemuudhaaf qophaa'ee jiru qabaqaa barataa yuunivarsiitii kan du'ee jira maatii tokko keessaa nama 6 du'ee jira otoo namni ofirraa hin barini manumatti baqatti galanii inni kaan boombii illee itti dadhabanii jira mana tokko lamanii gubate inni kaan immoo onidhaan gajaadhaan itti seenanii akkasumadhaan. Haalli naannoo sanii guyyaa yaa'u beekamu mootummaan illee dafee tuuti jira garuu galgala yaaddeessaadha. Meeshaan jira fayyadamanillee meeshaa guddaadha. Amma garuu guyyaa namni bakka godina irra illee qaamni nageenya argatu jira. Maal godha garuu galgalaadha dhaqqabuu dandeenye. Haalli mana naannoo san jiru galgalaatti illee ammallee jechuudha yaaddeessaadha. Dhaadannoo godhaa jiru. Itti aansattu ka gandatti aanu seenaa bakka yeroo itti aanu ejjanii malee dhaadachaa jiru. Information isaallee garuu kennutti waraanni hammi tokkos garantii ture jechuudha geenye meeshaalee asii kan namu illee isaan gara dabra biraanii bakka waraqaa isaanii yeroo dubbisanii ilaalamu information bakka waraqaan isaan barreessanii deeman jalaa bu'anii ta'ee akkaataatti jalaa bu'een barree waraqaa wayii yeroo dubbisamu
dabdaabbii dhuma barreeffatee dhufan fakkaata yeroo laalu meeshaan ammoo asuma bakka qaamuma isaanii nama isaanii bakka kanuma naannoo Oromiyaa keessa jiraatu Jeroomaa Turmii asitti godhamanii isaan ammoo akka bakka qaamuma dhufan fakkaata garuu. Dhaamsa nuti qabnu wanti ta'e garuu garuu duraatti garuu uummanni Oromoo bal'aaleen kan dubbate uummanni kun amma dirmachuu barbaada akka bakka furmaata barbaannaan ta'e footoo isinis deeman ta'eetiin sagalee keenya kana karaa itti jiru kana yeroo gochuun yeroo dura deebi'amaa jira footoo furmaan lolaatamee amma dandamee sagalee nutaa jechuudha wanti nuti qabnu. Gochaa suukkaneessaa kanaan wal qabsiisuudhaan xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed akkas jechuudhaan barreesse. Har'as godina Shawaa Lixaa aanaa Noonoo keessatti uummata nagaa 22 ajjeesan. Amma dura akkuma aanaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Gudurootti aanaa Noonoo kanas humna faannoo mootummaa waraana bilisummaa Oromoo akka waraananiif hidhachiisee jiraachuu isaa barreessuu ni yaadatama. Hariiroon mootummaa fi humna kanaa kan waggoota darbanitti daangeffamee miti. Yeroo ammaa kanas ifatti bulchiisa naannoo Itoophiyaa giddugaleessa keessatti kaampiin kennamee fi leenji'aa jiru. Achii ka'anii aanaa Noonoo keessatti uummata ajjeesu. Horii isaam deebi'anii achitti dhugatu. Kun icciitii osoo hin taane waan uummanni akkasumas bulchiisonni aanaalee fi godinoota naannoo sanaa Oromiyaa keessa Shawaa Lixaa fi Kibba Lixa giddu galeessa keessatti amma godina Guraagee ifatti beekamu. Humni badii kanarratti tarkaanfii maaf hin fudhanne jennee yoo gaafannu kallattii gubbaa kaa'ame waan ta'eef humna keenyaa oli jedhu. Kun jettee osoo hin taane kanneen mataa kiyyaa qondaalota dubbisee natti himanidha. Shirri maqaa faannoon hidhattoota gurmeessanii uummata ficcisiisuu dhiyeenya kana gara godinoota Shawaa Bahaa, Arsii Bahaa fi Harargee Lixaa ce'eera. Sochii naannawa sanatti godhamaa jiru dhiyeenyatti bal'inaan kan saaxilu ta'a jechuudhaan dubbate. Xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed kan biyyattii bulchaa jiru qaama lama jedhu jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa isaanis Bilisiginnaa fi OPDO duraan uummata keenya nyaachaa turteedha jedhu. Warri Bilisiginnaa Finfinnee fi naannoo Finfinnee qofa kan beekan yoo ta'u warri OPDO immoo godinaa gadi akkuma duraatti uummata keenya nyaachaa jiru jedhu. OPDOon gaditti akka feete uummata keenya yoo gootu namni isaanitti dubbatu hin jiru jedhu jiraattonni. OPDOon sirni kunis yoo kufe sirni dhufu waan nyaannu kana akka nun orgine yookaan afaan akka nun qabne jechuudhaan kan injifate faana taana jedhanii harka garaa jalaatiin ABO fi warra faannoo wajjin hojjetuu jedhan. Warri Bilisiginnaa immoo godinaa fi hanga gandaatitti qubayyuu hin qabanii OPDOodhaaf dhiisanii jiranii uummanni keenya akkuma duraanitti rakkachaa jira jechuudhaan komataa jiru. Yeroo kanatti qaamni biyya kana bulchaa jiru qaama lama. Inni tokko OPDOdha, inni tokko PPdha. Yaanni PPtii fi OPDO baay'ee wal faallaadha. PP warri fiin jiru mul'ata mataa isaa qaba. Bilisummaa qaba. Warreen gosa godinaa gadu warri bulchu hundumti isaayyuu OPDOdha. Warri kun akkuma beekamu wanta itti fe'an baatee wanta argate warra nyaataa turedha. Nama jabaate bira warra dhaabbatudha yeroo hundumaa. Amma warri kun akka carraa ta'e yoo PP'n kufe nuti bakka hin dhabin kan jedhurraa kan ka'e inni kuni deeggara ABO'ti, inni kuni deeggara faannooleen dhabamu jedhee yaada. Walumaa galatti nama jabaatee dhufe yeroo sanatti nuti bakka hin dhabin kan jedhanii uummatarraa ni saamu qaama isaaniin falmu ni deeggaru warri sun. Isa kana argaa jirra kan ka'e mul'ata mataa isaa sana milkeessuudhaaf mul'anni mataa isaanii nugusummaadha. Nugusummaa isaanii akka hin tuqamneef 4 kiiloo qofaaf dhimma malee abbaan fedhe achii gaditti waan fedhe yoo ta'e dantaa isaaniiti miti. Finfinneen hin tuqamin 4 kiiloo hin tuqamin achii gaditti feetu duutaa feetu wal gubdaa feetu wal ajjeeftaa sanarraa dhimma hin qabu jarri. Waan immoo uummanni hin jaalata gara jallaa irratti isin hin jedhee fi uummanni baay'ee sodaan lubbuu keessa galeera. Amma Arsii kana keessa aanaaleen hedduu miidhama jala turan naannoo Haburaa akkas gara Qarsaa Muunisaa aanaa shirkaa lammaffaa yookaan sadaffaa naannoo kanarra jira miidhama tokkoffaa irratti argama jedhee yaada. Garuu uummanni sun baay'ee akka itti deeggarsa warra kanaaf godhu si ajaa'ibsiisa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne hangan odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.